بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى برنامج كان أبليس خينيا ولين قبني تجرا برنامج سنيف جتشا ديبؤون درك أمتاتي سينا سينا والأفيرا والياما شير وليف قدا أبليس خيكم سينتتي أس إرجي إن شاء الله تعالى برنامج قرتي وللو وهيتي في وهي قرتي أبو مؤازر راهي تكشو دبنا أسور وبجينا من تكو واسور وبجناني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واسور وبيمتي واسور وبمالي إيه أيه بفجرة إن شاء الله نفرد كومنتي جلا بالبلخي نفرد إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيا جنة بقنا قيان دفته obboleessa kiyya hoggaansi erga qeebaluu yaale mee lakkoo isaa asirratti ol erge si harkutti hin jira lakkoo isaa jaajaa asirratti ol erge Proogiraamni kanama biraati obboleeyyan inshaallahu ta'aalaa tan gartee sagalee uummata keenyaaf tahuu san akkuma assaayimentii fudhannetti assaayimentii san hojiirra oolchina inshaallahu ta'aalaa amma nu bira obboleessa kiyya yeroon xiqqishoo galgala dukkaanni cufatanii jiranii inshaallahu ta'aalaa yeroo biraati dubbisnaa kan biraatiin ammoo osoo ati itti dawwaltee nu seente bareedaadha ture silaa proogiraama duraa san keessatti amma proogiraamni kun kan biraati siif ergeetiin jira bibii qeebale بركتين كيف بلقى ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ akkina gootu gaa mobaayila kana bakka takka kaayadhu harkatti hin qabini kalikkitteessu كثير bakka takka kaayyoo harkaan sossoofte gaariin tahuu hatta ميه خلاص قال نواب سامي دي فما قال
Gumaan qabu tolfadhu siif obsina. Dhimma lodhaame? Hayyee. Eeyyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mee obboleessa keenya ummataaf ibsii maqaa kee guutuu inshaallahu ta'aalaa wal baraa ummataa wajjin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa Hamzaa Sheikh Jaabir jalatti argamtanii. Anilleen Bahar Awwaliin jedhama. Bakkin itti dhaladhee gaara mul'ataa magaalaa Guraa jedhamtu. Magaalaa Guraa irraa bakka Laaftoo jedhamtu. Maasha Allah. Biyya Amma seenaa yeroodhaaf qabdu. eessa jirta Bahar kiyya eessa jirta yeroo? Ammaan tan akkuma uffanni kiyya mul'isu yeroodhaaf Saudi Arabiyaan jira. Biyya qabbanaati yeroodhaaf amma qabbanaa akkasitti Saudi Arabiyaa magaalaa Alqasiim irra jira jechuudha. Okay, obboleessa keenya gaamee haala jireenya isaatii fi akkasumatti walaloolee wahiitiin qabadhee dhufee jira. Walaloon tun maalirraa akka dubbattu inshaallahu ta'aalaa kan waliin laallu ta'a. Mee maal qabattee nuu dhufte Bahar keenya? Ani obboleessa kiyya tokkoo fi ustaaza keenya jaalatamaa namaan hammaan hangasaa jaaladhu kan hin beekne Ustaaz Jamaal Abumaaz yoo Abumaaz nama jedhamu isa hedduudhaan jaaladhaa. Sababni isaattis inni obboleessi keenya namoota hedduu karaa amantii islaamaa tanatti yaamu jira. Kanaafuu akkuma laaleetiin kophaa tiyya taa'ee walaloo waa'ee isaatiin wal qabatu takka xiqqummaati. Numa taate jeetumaan barreessu manni keenya inshaallah narraa ni jaalata. Okay. Masha Allah. Abu Mu'az gaa wanni inni itti beekamu nu hundinuu waliin beeynaa nama hunda miidiyaa isaa irratti afeeree sheekha osoo hin jenne ebalu osoo hin jenne kiristaana osoo hin jenne jinnii fi insi miidiyaa isaa irratti afeeree jaalala ummataa onnee isaanii bitee san keessaa obboleessi kiyya Bahar kana cinatti gartan kun hammaan isa jaaladhuu fi akkaan itti isa jaaladhuufu qiyaasa hin qabdu jechuudhaan walaloo ajaa'ibaa qabateetti dhufe inshaallahu ta'aalaa boodarratti walaloo tana eessarratti akka dhiyeessee fi chaayinaala yoo qabaatee fi peejii feesbuukaa yoo qabaatee fi hundaa'uu nuuf hima. Mee walaloo sana guutuu akka qaagodhii irra nuu kaayi gurra ummataa buusi. Dhiifama wajjin gaa yeroo gabaabduu keessatti waan hin barreesseef dubbisuullee hedduu anna ta'uu baattu. Isin akkuma walalootti naa fudhattanii qalbii tiyya keessaa jaalaluma isaarraa inni waan kana qopheesse anillee nama walalee isaa miti. Kanaafuu akka qeeqana irratti hin kaafne jechuun barbaade daawwattoota keenyaan. Jaalalaa si dirqeessa keessaa baase jechuu bar. Jaalalaan isaa qabu dirqina keessaa baase. Okay, sirran laallu lakki sirran laallu. Amma mata duree walaloodha. Yaa abbaa araaraa yaa abbaa Mu'aaz jetti. Masha Allah, hayyee. Koottaa jechuudhaan nu yaamaa barxaliil akkuma yaadaloo godheetiin dubbisaa. Akka barbaadde dubbisuu dandeessa. Haala yaadalootiinis dubbiftee haala walalootiinis nu dubbiftu. Koottaa jechuudhaan nu yaama barxaliilli namaa. Koottaa jechuudhaan nu yaama barxaliilli namaa. Miidiyaa dhaabbate miidiyaa dhuunfaati miidiyaan kan kooti miidiyaa keessani jechuudhaan nu yaama amantii dhugaatti jechuudhaan nu yaama barkaraa haqaatti. Umrii isaa guutuu na gargaaraan jedhu har'a kunoo dhufee na gargaaraa jedha. Dhaynee haa gargaarru miidiyaa haqaati dhaynee haa gargaarru miidiyaa dhugaati. Yaa xaliila namaa xaliila akka bishaanii. Bishaan laga eessaa irraa waraabamte onneen ta'e qulqulluun barxurii hin qabdu yaa ustaaz yaa abbaa Mu'aazii yaa ustaaz yaa abbaa Mu'aazii. Allahu akbar. Yaa abbaa araaraa araarsuun beekamta obbolaan wal dhabnaan yoom cal jettee ilaalta miidiyaa kan keetiin kafaltiin gaafattu obbolaa lamaanuu daftee waliif fidda obbolaa lamaanis daftee waliif fidda. Allah. Yaa qulqulluu namaa maal jedheen si faarsa
waanin sin madaalu hin garre tasuma leenca namaa jechuuf jechina xiqqaata waan biraa hin garre leencumaan sin jedha waan biraa hin garre leencumaan sin jedha Allahu akbar. Allahu akbar. cal jedhee sin faarsu ani yoon si faarsu madaalli jajjabduun si jala taasise waggaaf bara dheeraan hojii tee hordofe waggaaf bara dheeraan hojii tee hordofe yaa baheessa namaa paartiidhaan hin qooddu gandallee hin qooddu lagaanis hin qooddu hundi siif tokkicha tanaafin si faarsa hundi siif tokkicha tanaafin si faarsa Masha Allah. tujjaaraas hin jettu miskiinaas hin jettu wallaalaas hin jettu beekaadhaas hin jettu kanaafin si faarsa yaa gooticha namaa kanaafin si faarsa yaa gabricha rabbi Masha amantiin Allah. ka amantiin qabnes amantitti yaamta ka amantiin qabnes amantitti yaamta eenyu si qeeqa hunduma eenyu si qeeqa hundumuu si faarsa eenyuma si qeeqa hundinuu si faarsa moggaasa maqaatiin siif qopheesse sila moggaasa maqaatiin siif qopheesse sila eenyumaan siin jedha yaa abbaa mu'aazee eenyumaan siin jedha yaa abbaa mu'aazee kan biraa hin garre bar Dr. Zakiri kan biraa hin garre bar Dr. Zakiri walalooni Allahu akbar. Allahu akbar. Dr. Zakir Oromo ja'ame maqaan Abu Mu'az moggaafame. Mabruuk Abu Mu'az obboleessi kee bahar walaloo akka baharaa bareedduu tan haalan namatti toltu tan faaruu bareedduu of keessaa qabdu qabatee dhufee nuunis bashannansiisee jaalala sii qabu ummata irratti ibsee fuulli isaanii hoflaa yoom ilkee walit deebisee eega hofluu malee nullee gammachiisee jenneenii gartee akkasii walaloo ajaa'ibaa nu qopheessee obboleessi keenya galatoomi. Walalumata namee yaadaloo bareedu takkatti godhi nuu jee takkarra nuu deebi. eegeettan gaa ta'uti yaa abbaa mu'aaz yaa abbaa araaraatti koottaa jechuudhaan nu yaamaa barxaliilli namaa koottaa jechuudhaan nu yaamaa barxaliilli namaa miidiyaa dhaabbatee miidiyaa dhuunfaatii miidiyaan kan kootii miidiyaa keessanii jechuudhaan nu yaamaa amantii dhugaattii jechuudhaan nu yaamaa barkaraa haqaattii umrii isaa guutuu na gargaaran jedhu har'a kunoo dhufee na gargaaraa jedha dhaynee haa gargaarruu miidiyaa haqaatii dhaynee haa gargaarruu miidiyaa dhugaatii yaa xaliila namaa xaliila akka bishaanii bishaan laga eessaa irraa waraabamtee onneentee qulqulluun barxurii hin qabdu yaa ustaaz yaa abbaa mu'aazii yaa ustaaz Ya Ustaz, ya Abbaa Mu'aazii. Allah. yaa abbaa araaraa araarsuun beekamtaa obbolaan wal dhabnaan yoom caljattee laalta miidiyaa kan keetiin kafaltii hin barbaaddu obbolaa lamaanuu daftee waliif fidda obbolaa lamaanuu daftee waliif fidda yaa qulqulluu namaa maal jedheen si faarsaa waan sin madaaluu hin garree takkuma leenca namaa jechuuf jechaa si xiqqaata leencumaan sin jedha waan biraa hin garree leencumaan sin jedha waan biraa hin garree waan biraan agarree leencuma jennaan ka Masha Allah. Wallahi walaloo fi yadaloo haalan namatti toltu nuu qopheessitee mee obboleessa keenya bahar atigaa walaloo jaalalti si keessaa burqisiifte bareedduu tana gaafa katabde gaafa ammoo gatteessee walaloon kataba jette walaluma ajaa'ibaati katabdaa dandeettii guddoo qabda dandeettii abbaatu jala deemee cimsata mee YouTube chaayinaala yookaanuu feesbuukni kee peejiin tee maali ta namni itti si jala deemuu danda'u qabdaa laata? ani jalduraanillee waan kanaa yaa hordofan turuu dhiyeenyuma kanan hordofe galee
peejiin kiyyalleen Harargee peejii TV peejaa Harargee miidiyaa show jaamu Harargee TV page jaa. Harargee miidiyaa cha'u jira Harargee miidiyaa cha'u dhiifama wajjin. YouTube illee ni qaba. YouTube maqaa magaalaa teenyaatiin hin moggaase. Magaalaa teenya sanii magaalaa guraa hoggaa jedhanii namni hedduu waan hin beekneef lafa seenaa qabdu. Lafa Lijiyaazuun Finfinnee irraa qabamee shawaa fuudhamee itti dhaqee itti hidhamee jechuudha. Magaalaan sun magaalaa qabbanaan akka beekamtu waan taateef. Magaalaan sun magaalaa seenaa qabeetti jechuudhaa fi YouTube chaayinaalii kiyya guraa YouTube chaayinaalii jee moggaase. Okay, Gurawaa YouTube channel jaamu Gurawaa YouTube jaa. Guraa YouTube jaa guraa YouTube jaa. Okay, Gurawaa YouTube jennee yoo barreessine amma online irratti barbaannee argachuu dandeenyaa jechuudha. Inshallah argachuu dandeessaniis wanni naa gootan gaa YouTube matii jatana share gootanii namoota hedduu biraan naa ga'uusiif inshallah. Abshir, share si godha abshir. Sin jajjabeessa. Abshir inshallah ta'e akkasitti ani walaloota nallee YouTube jalallee nin kaa page Facebook irratti illee inshallah yeroo biyyaniin maxxansa. Fiidiyoo matanaa fuutee walaloota gubbaa kaa'uu dandeessa. Ani hayyama siif godhe fiidiyoo matanaa amma waraabne tanaafu gabbuuftee YouTube keessa irrattis darbachuu dandeessa. Facebook page keessa irrattis darbachuu dandeessa. Le'aan akka haqatti qabdaa walaloo bareedduu tana si je'ee nu mirqaansee obboleessa keenya illee gartee jajjabeessuudhaaf miidiyaa obboleessa keenya Ahlul Dhikri Daawwaa Showuu gadhaabee uummata kanaan tajaajiluu deemu asirratti beeksisa goote hedduu galatoomii piroomeeshina bareedaa nuuf goote. Akkasitti bahar kiyya yaada biraatoo qabdame. Ani yaanni nan qabu gaa yaanni obboleessa kiyya osoo akkuma qabamne ooma galgala kanaa osoo inni malee yaada biraallee waan qabu. Yaanni kanuma ijoollee Saudi Arabiyaa tanatti keessatti maneedhaa keessatti rakkataa jirtu kana. Kanuma gaa akkuma obboleessa keenya Kadir jetti sagalee haa taanuu fi biyya bar namni tokko qabsaa'uu yoo barbaade. Qabsoo isarraa eegala qa'ee isaarraa eegala mataa isaarraa eegaleeti mataa isaarraa eegalee qabsoo ganda kutu. Kan hoggaan jiru gantaa walitti duula osoo hin jenne amma ani nama ganda kiyyaatiin beekaa fakkeenyaaf warreen amma paartii biyya bulchu wajjin amma waa'ee siyaasaa keessallee seen warri paartii biyya bulchu wajjin biyya keessa jiru warra aanaarra jira godinarra jira kan hunda keessa ijoolluma teenya jira. Ustaazotaa fi qeessota qofarratti eegu osoo hin taane Hamzaa Shejjaabir qofarratti eegu osoo hin taane yeroo warri bilxiginnaa walgahii nama keenya yaametti warreen ichi keessa caasaa mootummaa sanii ta'an yeroo hunda gaafii hidhamtoota Suudii tana osoo gaafatanii. Anis yoo nama kiyya bilbilee aboo hoggaa walgahii dhayitan waan kana gaafii dhiyeessa nama gantee jirutti amma yoo waa'ee mana hidhaa tana lafaa kaafne paartiin wal qooduu keessaa baanee obboleessa kiyya yoo abbaa kiyya hoggaa walgahii irra dhayitu gaafii tana gaafadhu hoggaa walgahii irra dhayitu gaafii tana gaafadhu jennee namuu qees fiitti yoo bilbille abaddan furmaanni nama keenya kanaanii dhufaa jechuudha. Inshallah nu hundinuu akkas ni goona obboleeyyan kiyyaas warra nu dhageeffachaa jiranis akka akkas gootan abdiin isinirraa qaba. Ijoolleen tun nu malee qabdu wallahi mee yaada gartee naaf Kadir reefu waliin jenne sanirratti inshallah ta'ala live hoggaan fixeen gabbu'aan jee prograama kee kanaan qabaachuu ture. Prograama kee kana ammoo hoggaa fenne inshallah ta'ala ittiin barreessaa ustaazotaa fi warra gartee dhimmi kun laalchisu kareef waliin jenne san hunda isaaniitu akka gartee waan kanarratti dalagan bakka walgahiin jirtuu fi bakka gartee akka ammaateetti kanatti dalagan nu hundinuu gamduubaatiin wal dubbifnee akka nama keenya gargaarsi godhamu ni goona. Yaada biraa akka qabdu ni jira fixannee adda baana inshallah ta'ala namninis nu jalaa dadhabee natti fakkaata. Bal'inaanis walitti deebinaa beek inshallah. Ustaaza keenya karaa hundaanuu wajji jiraatis dhimma waa hundaafuu kalaas yeroonis deemaa jirti si duraayise.
يعني إن قبل ولا لون تجاس قال مناجي سي خلاص ولا لون برا قبل دين كان ديانوتي نجان ناتوران جدا جانس كانوا مانين يوتيوب ke insha Allah ta'ala messenger walitti qabna gama messengeraatiin naaf erguu dandeessa achiin anillee insha Allah ta'ala daawwattoota kiyyaaf dhiyeessee yuutuubni kun yuutuuba baharii walaloo bareedduu irratti dhiyeessa hordofaa jechuun hin dhiisu peejii xiyyaarratti illee sheeriinsiif godha akkasii gamduubaatiin natti erge habiibi. أبشر أبشر إن شاء الله جزاكم الله خيرا. أي جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.